Ashama harka fuunee buleewwan koo akkam jirtan fayyaa keessanii ani jira galata waaqayyoo duraan dursee baga ayyaana masqalaatiniin hordoftoonni amantaa kiristaanaa warri taatan baga ayyaana masqalaatiin isin ga'e jechuun barbaada buleewwan koo kan musliimas kan waaqeffannaa hundi keessanuu baga bara haarawas geechan isin jechuun jaaladha nagaa kootitti aansuudhaanii har'a boota itti argamu mana YouTube studio YouTube tin argama ega YouTube namni wallaale hinjiru namni wallaale hinjira sin jedhu namoonni shi wallaltan hinjirtani hundi keessanuu hin beektani buletti teenye jaalatamtuu fi kabajamtuudha YouTube har'a mana shitettan argama wanti argamuuf illee maalinni maaliif jechuu dandeessani garuu namoonni tokko beekuu sun dandeechuu wanti argamuuf ega akkuma beeknu namni tokko yoo biyyaa bahu hojjetatee office jijjiiree maatii ofiitis jijjiireeti kan biyya ofiitti deebi'uu barbaadu ega buleettiin keenya har'a kara biyya shii jaalatamtuu fi kabajamtuu Itoophiyaa fi tinnishuu Itoophiyaa Oromiyaatti galuu iddoo waan ta'eef ega isheen gaggeessuun kara mana shii dhufee isiniin jedha buleewwan koo obboleettii koo hiyyoot gaa namni tokko biyyaa bahu akkuma biyyaa bahu jiru namaafis mijaa'uu baatu kara biyya ofiitti illee deebi'uun wantuma jiruudha kanaaf haala ta'eenis haala hin taaneenis haala si mijaa'eenis haala si mijaa'eenis biyya ormaata irratti hafuunis hin danda'amu garuu namni biyya bee tokko akka biyyatti deebi'ullee beekamaadha waan ta'eef kanaaf buleettiin koo har'a kara biyya ofiitti galuu heddi isheen gaggeessuu dhufe isin jechuun barbaada daawwattoota kootis kan hiyyootis kanaaf gaggeessaa obboleettii kootirratti argamu dhufe isin jedha galuu shiitiif na dabbarullee yaa biyya ormaa biyyuma ormaati tire biyya ormaa biyyuma ormaati eenyumtuu baay'eetu biyya alatti nafu kanaaf obboleettii koo jaalatamtuu fi kabajamtuu hiyyoot nagaan nagalii sin jechuun barbaada waaqayyoon nagaan maatii kee kabajamaa fi jaalatamaatti rabbi si haa makuu sin jechuun barbaada yaa hundi keenyayyuu gaafa biyyaa baanu namni immoo akkatti beeka malee akkatti galu sin beeku isuma sanuyyuu waaqayyoon nama gargaare waaqayyoon nagaan kara maatii keetitti si haa galchuu sin jechuun jaaladha hayyoote egaa baay'ee tokko dhugaa akkamitti akkan isin ibsuun beeku hiyyoot ijoollee YouTube irratti wal baradhe keessaa isheen haala gaariidhaan walitti dhiyaanna hundaanuu garuu walitti dhufeenya hin qabna keessattuu hiyyootii maartaadha shawaayyeefa baay'ee walitti dhiyaanna isaan kanaan bakka akkuma waan duraan biyyatti wal beeknu dhugaa shiidhan immoo waa baay'ee waliin haasofnaa waa baay'ee waliin taphannaa akkuma waan wal bira jirru natti fakkaate har'a ishiinis nan deema yoo jettu dhugaa baay'ee natti dhagahame baay'ee natti dhagahame akkuma waan biyya tokko keessa jirruutti natti dhagahame isin jechuun barbaada dhugaa rabbi maaliif namni tokko wal baratee to'ii miidiyuma irratti biyya keenya keessa immoo hin beektanii ijoolleen yoo galanii baay'inaan akka duraanitti wal arguun baay'ee carraan isaa baay'ee dhiphaadha sassan irraa kan ka'e baay'een intanii jedha bakka kanaaf hiyyootatillee gaafa galte ka rabbi nagaa si haa galchuuti galtee tommoo miidiyaarraa nu jalaan badiini miidiyaarraan badisiin jechuun barbaada rabbi nagaa si haa galchuu maal akkasiin jedhuun beeku garuu dhugaa nullee waaqayyoon guyyaa saniin nu ga'eeto gaafa haalli nuufis mijaachuu baatu namni biyya ofiitirraa hin hafu biyya keenyatti deebi'uun keenya dhoolu hangasuma immoo yoo wal biraa deeman xiqqoo namatti dhaga'ama garuu akka kooti yeroo darbe maartiin soo deemtu bakka akkuma waan namni asitti naannafiniitti natti dhaga'ame yaa ta'u malee maartiin homaan jettu hanga amma miidiyaarraa badaatis hin jirtu atillee gaafa galtee miidiyaarraa nu jalaan badiinii abdiin qaba
tokko taatetti kan istiidiyoo keessatti argamutu gaafa galte immoo lama taatetu akka dhuftu abdii sirraa qaba. Sadillee ta'uun maltaan beeku garuu isa sanii. Inni akkasis siin jedha rabbi nagaa si galchu nagaa naaf galiin siin jedha. Baay'ee si jaalanna baay'ee si kabajnaa dhugaa. Ati baay'ee nama addaati namas gargaaru nama saba keessas gargaaru bakka hundatti argamta jechuun nan danda'a. Miidiyaa kanarratti illee namni sin beekne hin jiru garuu si beekan namoonni sin beekne hin jiru. Baay'ee nama gaariidha hiyootan isinitti himuu hin danda'u isin hin beektan garuu keessanillee akkasuma ishiin akkuma miidiyaa irratti haasoftu sana miti. Nama akkanumatti beekan nama tokko jechuudha nama guddina barbaadu namaafis jiraattuudha nama guddina nama hawwituudha. Isheenis asii galte jennee to'ii gaafa galtes ijoollee biyya jiran keessattuu jajjabeessuu qabna. Duubatti irraan deebinu ishiin nuuf ilaallee viidiyoo keenya ishiin nuuf hin tasaattafne jenneetoo ishiis ta'ee maartis ta'ee ijoolluma kamuu yaa ta'anii ijoollee biyyarraa miidiyaa irratti hojjetan haga humna keenya ta'e hundi keenya osoo qarqaarreen jedhaan akka yaada kiyyaatitti maaliif xiqqoo nu wal gargaaru irratti baay'ee dadhabina qabna. Isaan immoo yoo asii galan haalli hunduu namaa mijaa'u neetworkuma odoo manaa qabaatanii baay'ee nama abiraatiitu bada akkuma argaa jirru kanaadha. Viidiyoowwan isaan gallakkifatan immoo laaluufii qabna. Isiniin jedha obboleewwan koo warreen ala jirtanii warri keessa jirtanis garuu wal jajjabeessuu irratti baay'ee dadhabina qabna. Maaliif akka ta'e hin beeku keessattuu gizee kana keessatti akka duruma gizeen dura miidiyaa irratti dhufuuyyuu wayyaa amma dhiyeenya kana keessatti maa bakka ijoolleen walirraa fagaachatuma deemanii garuu kun nu guddisu isiniin jechuun barbaada. Isaanis gargaaruu qabna warra biyyarraas ijoolleen haaroftis ijoollee baay'eetu jira. Isaanis galanii wal barbaadanii warroota waliin waan gaarii hojjetan jedhee tanan yaada. Yookiis galteetoo hin taa'inii galteetoo hin rafinii siin jedha. Miidiyaa irraa siin badinii haala sii mijateen akkuma sii mijatu godhiiti. Miidiyaa irratti argamu yaaliin siin jedha. Amma maartiin maan jettu hanga amma maartiidhaanis wal gaafadhaa ijoollee asii galaniin illee ijoollee biyya keessaa yuutuubii hojjechaa jiran illee ijoolluma kamiyyoo ta'e jajjabeessati wal jajjabeessitanii akka hojjettan abdii guddaan sirraa qaba yoo ta'e kan kanarraa hafee nagaan galii siin jechuun barbaada. Nagaan biyya keessatti rabbi si haa galchu. Nagaan nuuf galii siin jaaladhaa siin kabajaa hundi keessanuu maatiiwwan hiyootis sinan jaaladha sinan kabajaa. Warreen anaafis mana kootiifis warreen nan beeknes warri na beektanis chaanaalii kiyyaaf warri haarawaa taatan anaafis maatii naa ta'aadha. Hiyootis maatii ta'uuniif jajjabeessa sinin jechuun jaaladha. Nagaan naa ooladha sinan jaaladha sinan kabajaa. Baay.